Impaayera afaan qawween ijaaramte afaan qawween diigee Oromiyaa walabaa ijaaruuf qabsoo hadhaa gaggeessaa kan jiru abdii fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n duula qindaa'aa torbee lamaan kana waraana raayyaa ittisa Impaayera Itiyoophiyaan irratti gaggeeffamaa jiru qolachuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee lama keessaa diina buqqisuun loltoota raayyaa ittisa Impaayeratti hedduu fayyaatti booji'ee jira. Deengadda caamsaa 17 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Daduu fi Kombolchaa seenuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo diinaa leeluun meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda diinaarraa hiikkachuu fi loltoota Impaayeratti 208 ol fayyaatti booji'uu ifoomse. Booji'amtoonni raayyaa ittisa Impaayera Itiyoophiyaa kun akkaataa seera booji'amsaatti duubeen kennamee fi gorsaa fi barnoota siyaasaa fudhachaa akka jiran hooggansi waraana bilisummaa Oromoo naannichaa ibsee jira. Kunuunsii fi qabiinsi isaaniif taasifamee gaarii ta'e kan himan booji'amtoonni kunniin barnoota siyaasaa fi gorsa fudhatanitti gammaduu fi hubannoo guddaa akka argatanis dubbatan. Lix Wallaggaa Aana Qondaalaa Moona waraan PP magaal Baamsoo keessa loltooti dhalootan Oromoo ta'an 8 waraan bilisummaa Oromoot arkennachuun beekam. Jaalawwi Mohaamud dabalat qaba. Mooraan waraana bilisiginaa kan yeroo kamii caalaa diigamu loltoonni sirnichaa hamilee dhabanii hedduun isaanii meeshaa fi hidhannoo isaanii fudhatanii miliqaa kan jiran yoo ta'u waraanni PP Aana Qondaalaa magaalaa Baamsoo maaddeeffatan keessaas namni 8 waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun himame. Caamsaa 16 mooraa waraana PP keessaa kan miliqan waraanni sirnichaa kilaashii Turkishan Shariifoo 2 miila tokko rasaasa 720 fi boombii harkaa 7 fudhachuun waraana bilisummaa Oromoo WBO'tti makamuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhaniiru. Turtii waraana sirnichaa keessatti dabarsaniin rakkoolee mooraa PP keessatti sababa Oromummaa isaanii qofaaf loltoota ilmaan Oromoo ta'an irra ga'u kaasuun kan dubbatan miseensotni waraanaa kunneen mootummaa faashistii Itoophiyaa tajaajiluun ummata ofii yakkuu waan ta'eef gara waraana bilisummaa Oromoo WBO'tti makamnee gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu irraa gara tumsa qabsichaa ta'uutti kaayyoo keenya jijjiirre jedhan. Dhuma irrattis fakkaattota isaanii kan sirnicha tajaajilaa jiraniifis gara qabsoo saba isaaniitti deebi'uun lubbuu isaanii osoo hin qusatin ummata isaanii akka tajaajilaniif dhaamsa dabarsaniiru. Ilaalcha garaagaraa